Jirataadha Waaqayyoon keenya nuuf birmata mootiin nageenya ni kabajna abbaan godha jalqabaatti albaadhoo mattoomii gahaadha. Jirataadha Waaqayyoon keenya nuuf birmata mootiin nageenya ni kabajna abbaan godha jalqabaatti albaadhoo mattoomii gahaadha. Abbaan yaaduudhaan ilmi dubbate Hafuurri qulqulluun hundumaa raawwate akka bifa fakkeenya keenyaatti gad buunee biyyoorraa kottaa nama humnaati. Jirataadha Waaqayyoon keenya nuuf birmata mootiin nageenya ni kabajna abbaan godha jalqabaatti albaadhoo mattoomii gahaadha. Tilmaamuun hin jiru waa'ee waaqummaa akka yaada isaatii kan godhu masaa nuuf kennee uumenne waan nu barbaachisu soora fooniif lubbuu kan nu jiraachisu. Jirataadha Waaqayyoon keenya nuuf birmata mootiin nageenya ni kabajna abbaan godha jalqabaatti albaadhoo mattoomii gahaadha. Barri yoo barani darbe lakkaa'amu ijjitiinsa yommuu bira hin gahamu kan namni faarfannaa waa'ee waaqa keenya maqaasaa waammannee argannee nageenya. Jirataadha Waaqayyoon keenya nuuf birmata mootiin nageenya ni kabajna abbaan godha jalqabaatti albaadhoo mattoomii gahaadha. Umriin jireenya isaa hin qoramu tasaa addunyaa kanarraa eenyu kan akkasaa barri dhufe darbus inni jijjiiramu jiraata jedhamee kan galateeffamu. Jirataadha Waaqayyoon keenya nuuf birmata mootiin nageenya ni kabajna abbaan godha jalqabaatti albaadhoo mattoomii gahaadha. Jirataadha Waaqayyoon keenya nuuf birmata